dhiira moo dubartiitu nyaata seraan nyaata kana chaan jarjaranii nyaachuu osoo hin ta'in suutuma suutaanuu nyaataatiin garuu ka garatti seraan fudhatu eenyuun dubarti dhugaa dubbattaara wallahi waan tana tana irratti dubartii yaa mee akkamiin nyaattan isin baay'istanii suuta laaffisnee sukkuumanne keessan jiru namni arrabsuu barbaadan koomentii jala dhuftanii na rabsina Instagram isaa Ibrahim jalaatiin deema jalaa badee jira Facebook aan itti dhaqaa bakka Nina keessa. Umusan deebitee? Jechuun wanta inni jedhe yookiin ishiin jettee irra deebi'ee. Mee takka naa keessi. Mee takka naa keessi. Kunoo. Mee osoo carraa tokko siif kennaniitti ni jechaadha hara wanna kana ta'uu barbaadu wanni ati ta'uu barbaadu maali carraa takka hara bicha siif kennan jedhanii hara keessatti wanni ati ta'uu barbaadu maali? Ani nugusa ta'uu fedha. Yo, ashumar kemudian kami nangkap di jirtani jalan tutar kau tutar man orang makai YouTube ready mak soroftan his ready mak gang ko ready mak kus ni jarat inja cara so har akan afo cara akon be kam gafif debi takka ni gafat da cara gafin an gafat do ko yo malte barid ira mo dubartiitu nyaata seraan nyaata jada men gafat ma cha gafin tokko ati wodi gafin biran jira ko awwal ma highlight ida sinja sorwade tini so sani fo cara kopi hina haga dumati nofana tura asma wonda tokko woni hina sorwado cara waroni YouTube ya family to barbaadne cada warri harata tan ka duran subscribe tungone subscribe like ko tun comment wan barbaadan barreeffaturan nu jajjibe so hundee tan isin jedha galatoma ulfaadha amma kara qophii isin dabarsa bra Yoro wala ti makan ke ganna tole ato fatia makan ki Tajuddin nanjerani ato Fat ato Ibrahim ya makan ki ada Fati ada Fati kuni maka jai batul gate wala Magan ki yalle Abdulaziz Jama jal mo golbu sile nanjetti man makan ki Khadir Jirama makan ki Sadob Dudadin to Hussein Muhammad Babora makan ki ya gutu kabar gak makan ke mulu ana afsan tenga cha ummat adibi yoro wala ti me makan gutu prosesi rejara jiro muda makan ki ye korati betta galche fira kana makan ke gutu makan ki ye mulu da garu jira mara gutu tijira eshi gabi sadisi kaba gafin tokkofaan dhiira moo dubartiitu nyaata seraan nyaata kana chaan jarjaranii nyaachuu osoo hin ta'in suutuma suutaanuu nyaataatiin garuu ka garatti seraan fudhatu eenyuun dubarti dhugaa dubbattaara wallahi waan tana tana irratti dubartiin yaa mee akkamiin nyaattan isin baay'istanii suuta laaffisnee sukkuumanne Eshi Wajib nama wallahi billah dhugaajina keessa dubbate tan dhugaanicha eshi gaafee lama faachadha isoo har'a yeroo kanatti jechaadha har'a bichaa si kennanii jechaadha waata isin jedhani wanti ati ta'uu hawwitu jechaadha maayin mootummaa Itoophiyaa achiilee taate achi namni bara waan akkanaa deemaa maal barumsa ageessaa baratte barumsa gaafatu Itoophiyaa bulchuuf laan garuu dhugaati abiyyi wazin madeetuma waan idhaan bulchaa raami ministeerii fudhatee bulchaa jiraami eshi kara gaafii kee sadaffatti si deebi'a jecha sharriin diqqoo natti hojjechuu jaalattu maayin maal gootee nama aarsuu jaalatta afaan isaa eegu haasaa isaa eegu kanaan kana naan jedhaarte dhagahu garuu annamni na ta'aaruun barbaadu garuu nama aarsuu yoo barbaade wama inni godhu jala bu'eetuma eeguudha dogongora isaa nama akkasii aarsee jechaadha fakkeenyaaf tokko namni ati aarsee beektu akkamii aarsee beektu namni haa aaru jedheeti nama aarsee beeku annama haa aaru jedhee nama aarsu tasuma irra buutacha tasuma yeroo haasa'u maybe irra darbadheetuma aarsa malee
Okay, mulu shaki baay'ee galatoomii akkuma argaa kana jecha mulu jechaan waan xiqqoo sirraa haasa'uuf jechaadha intervii lama farratti qabadhe isinii daadasii manuma isitti dhaqee jechaadha waa'ee isitti xiqqoo isin taphisiisaa jechaadha haraf garuu muluuti baay'ee galatoomii piisi taatolo yaa Corona nu bira hin jirtu. duuti biyya wajjin okay gaafii sadii qaba isinillee nama sadii gaafii sadii gaafii sagal isin qaba garuu waluma fakkaata eshi gaafii kiyya tokkoffa dhiira moo dubartiitu nyaata seeraan nyaata jechaan jaddafee osoo hin ta'in suutuma suuta inni nyaata garuu ka garaan jaraa fudhatu jechaadha dhiira moo durba ka nyaata akkasii baay'isii nyaata. Gaba kiyyaa garuu shamara jedha maaliif beekta? Yeroo dalaganillee irraa dhandhamanii ilaalanii yeroo kaanillee yeroo nu waliin nyaatanillee nu waliin nyaatanii nu yeroo mataa kan nyaanne jecha yeroo guyyaatti yeroo sadii nyaanne jarri yeroo ja'a nyaatan. Wallahi billah waan artanii bin qabdan dubartiin marti keessan angaafi gaafadha. Habibi. Ay jaato maal jettame dhiira moo dubartiidha? Anillee dubartiitu nyaataa jaacala. Mee Akkamittiin kun gaafii gaarii ta'ee dubartiin carraa hedduu qabdi. Isiin tokkoffaan dubartii jechuun haadha manaati. Mana jechuun bakka agartee wanni nyaannii fi wanni hundi itti qophaayu. Akkuma buleessi kiyya jee qammasuu fi maal kanatti illee isii ilaallata. Harka keessaa qabdi guutumaan guututti. Fiigee wallahi har'a duutanii irta wallahi. Ishaato. Anillee akkasuma jechuun dubartii fi lukkuun beektaa lukkuun dararra ol taga bu'attuun beektu wanni. Ani keeffadhee jira bara. Allah Rabbi. Maali beektaa? I am very sad. I swear to God jedhe kunu. Beektaa lukkuun dararra ol taga buutuun beektu kahuura maali beektaa dubartii jechuun waan mana keessa ooltu haga nyaatan hin beekan. Sanumaaf akkasumatti nyaataa oolan sanuma malee rakkina birootti dhiirri yeroo nyaatu yeroo mata akka nyaatee fixa malee akka jaraasan akka lukkuun kosirra ooltu jarri waan bakkarra oolaniif akkasuma jechuudha. Ani kana keessa jiru namni arrabsuu barbaadan koomentii hijala dhuftanii na rabsina Instagram isaa Ibrahim jalaatiin deema. Jalaa badee jira Facebook kan itti dhaqaa bakka. Ani ittiin gaafatu an gaafii dhiyeesse. Ishii gaafii lama fa'aa jechaadha. Sharri dirqoon itti hojjechuun das jedhu yookaan nama aarsitu jechaadha. Sharri akkamii hojjetteetiin nama aarsitu. Tasillee das jettu bara. Nama aarsitu bitaa santiin oota inni aaru sana kaatee itti gammadu. Maali goote? Nama rafeerri baakaasu bishaan itti naqee. Sanaan artu dhufte. Kana yoo baay'ee na aarsitu yoo akkasana goote. Wallaahi tunta ajaa'iba. Atoo. Maal jettee gaafiin kee? Akkamii wajjin jiraan? Kaan jedhe sharri xiqqoon ati hojjetteetiin hin jechaadha. Tasillee gammachiistee nama sana immoo aarsitu. Sharri akkamiiti? Takkama waan yoo akkam nama goote nama aarsitu ofii gammadda. Kophee nama bira baafadhu. Maali akkami? Tiishoo qaba. Tiishoo qaba? Allah Rabbii kiyya. Ada kanaaf amma iyyuu maaltu na dhaadhaa. Isaadha. Atoo. Luka nama hoisu luka gisee nama hoiteet si Cawin ni kuni moto kolfa mi gosta kolfa. Lagi. Sagalee keenya waa. Ishi gaafii keessa lafaadha. Isoo har'a caraasii fannanii waa ta'e isin jedhan jechaadha. Wanti ati ta'uu hawwitu maayin bakka har'a waan feete ta'e isin caraasii kananii hin taatan moo sii galee osoo dhaartun maaltu hawwita? Biyya galee warra laaluudha. Biyya galee warra laaluudha. Tan hawwita? I'm very sad. Excuse me. Atoo. Wannan ta'uu barbaadu hadhamu guyyaa hadhaa kana qofa. Har'a bakka har'a sii kennanii har'a kana keessatti waan feete hin taate yoo isin jedhan maaltu feete? Safara kana galuu. Safara kana galuu? I am very sad. I am very sad. Eshi wallahi billah atoo maal ta'uu feete? Har'a yoo waan tokko ta'e isin jedhan har'a sanitti maal ta'uu feete? Waan ta'uu barbaadu. Waan feete? Bakka jawaar san bu'ee ani hidhamee inni ba'u. Harka as biratti isin marti keessan koomintii jalatti harkisee takka baan.
I am very happy. Wallahi. Hatina. Wallahi. I am very happy. I'm very ich bin stolz auf dich Bruder. Englisch fahren wir bakasar. Me dhiira moo dubartiitu nyaata seraan nyaata. Kana jechaan jarjaree osoo hin ta'in jechaadha. Jechaan bakka namni seraan nyaatu dhiira moo dubartii? Dhiira malee gaa. Dhiira. Maal nyaata? Dhiira nyaata gaa. Me dhiira kam nyaata nyaatu? Nyaata sitti garsiisa waa fidi gaa. Eesh yaa ta'u? Dubartiitu nyaata. Dubartiin nyaataami? Dhugaan jirtu akkana kinu. Eesh mee akkamiin nyaata dubartiin? Dubartiin yeroo baay'ee nyaatti deddeebitee dhiirri immoo yeroo takka heddummeessee nyaata. No akkasumee harka. Akkana dhugaa dubbachuun ani ishi gaafii lamaffaachaa gaafii lamaffaan isoo har'a waa ta'e isin jedhani jechaadha. Waa ta'e osoo har'a waan feetu ta'e isin jedhani maal ta'uu feeta? Waaqata. Waa ta'e bar rabbi mul'atu war. Rabbiin ta'uu maan dandeetu rabbiin gaditti wanni ati ta'uu feetu. Waan feetu ishi rabbii gaditti wanni ati ta'uu feetu maal? Dhugumaanu maal ta'uu barbaada? Mee afachuun hin yaada gaa. Ishi gaafadhis taadeebu? Ishi fatee ati maal ta'uu feetame? Nama mul'anne ta'uun fedha. Kan hin mul'anne. Kanan hin mul'anne ta'uun fedha. Bakka barbaade seenee waan hin barbaade gochuun danda'a garuu namni na argu hin jiru. Kana caan akka fiilmii paaworii wayii ergiteer taa'anii shuf jedheetiin hin kaachee dhaquusan jecha. Akkasuma. Spiderman Superman hin jecha. Hin mul'ata kan mul'anne silee ennuni itti yaadee sitti maayil. Eesh yaa ta'u maal ta'u feetama? Abbaan homaa ta'uun fedha. Anuma ta'uu fedha. Akka amma jirtu? Yaa. Sitaara? Wallahi. Erga kanaa jirus tasumamee racha. Eesh gaafiin keessa dafan fatee asirraa jammara. Sharri diddiqqoon ati hojjechuu jaalatu. Ta nama ittiin aarsitu. Sharri akkamii hojjetteeti nama aarsitame? Tasillee reessettuu ta nama sana aarsitu. Nama aarsuuf jedhee waa godheen beeku ani. Takkayyuu. Homaa. Yoo namni si aarsu yoo waan akkamittu dasi jedhe yoo namni si aarsu. Nama aarsuuf waa yaaleen beeku garuu akka odoon hin beekin nama aarsee ta'uun hin mala malee. Nama aarsee beektaa akkasii namni ati aarsite jira. Atuun hin beekin namni hedduun natti aara yookiin wannan taane haasa'ee wannan taane godhee nama aarsuun kun mala garuu. Nama aarsuu sharri xiqqoo jechuun fedhe. Yaadeen beeku yaa. Gaafii sibicha argate. Haa ta'u. Maali? Nama aarsuu nama sharri xiqqoo hojjettee kan nama sana aarsitee ofii immoo dasii hiriyoota hin teetirrattee waan ofii teetirratte. Yoo namni na aarse gaa jalqaba. Mee? Yookaan namni si aarsee ati illee aarsitee jechaa taakama. Nin akkeessa. Nin akkeessa. Nama san deebitee akkeeffata. Jechuun wanta inni jedhe yookiin ishiin jettee irra deebi'ee. Mee takka naa akkeessi. Naa akkeessi. Mee takka naa akkeessi. Kunoo. Ayyee shi gannati fatee an jechaadha wanni isin dhaamachuu feetan yookaan karaa Instagraamaan filoo wanna beetan jechaadha wanna ati dhaamachuu feetu jira. Warra kana laale hunda waaqni nagaa isiniif haa kennu nagaatti. Kanuma isaa yoo Instagraamaan kee maal jedha akka chumaasi wanni ta'e. Ganna tolee. Ganna tolee ganna tolee. Ganna tolee miti. Ganna tolee. Ganna tolee. Ganna tolte dhugaa. Ayyee ta'u. Fatiyaa. Fatiyaa jechaan wanni ati dhaamachuu feetu jira wanni ilmaan Oromooti uffannaa kana yookaan filoo wanna feetarra wanni ati dhaamachuu feetu. Guyyaa ayyaana irreechaa gaariin jedha. Karaa biraa immoo yuutuubii keessan akka jarri sabiskiraayib isinii godhan isinidha. Asbiratti hamiilee. Aaraa kuma ibbata kanaa guutaa dafaatiin isimaa jecha. Ayyee si galatoomifati yaa baay'ee si galateeffadha. Sillee gannatti baay'ee si galateeffadha. Garuu si darbii si godhuu barbaadaa akka aartisi gannatti wanni godhe amartii godhe sanitti jechaadha. Isiinis fiigu jettanii fakkaata. Diraamaa takka taataa jiran si wajjin jirta. Yaa biraatti miira. Guyyaa biraatti jechaadha qophii shoodhaan isinii dhufa. Saniif jechaadha galateeffadha jechaadha. Eesh haadha Fuad. Dabduromaan. Haadha Fuad itti Haadha Fuad bakka. Haadha Fuad. Eesh. Wallahi maqaa ajaa'ibaa argachaa. Gaafii kee tokkoffaa dhiira moo dubartiitu nyaata jechaan jarjaree osoo hin ta'in kan nyaata nyaatocha garaan ka fudhatu nyaata. Dubartii. Kanatti yoo amantan dasneedhaan. Har'a nama dhugaa dubbatu nama lama argee jira. Naataa ta'eerta wallahi kana irratti jechaadha. Mee akkamiin nyaattan isin dubartiin tun? Saawaa nyaatan ta'anii suuta. Suuta lallaafisatuma. Akkas babbareeda sunam. Namni dhugaa kun hin argamee jira wallahi ilaali. Mee jeeta karkadha asin marti keessan. Eeshi gaafii lamaffaa caa. Gaafii lamaffaan kee isoo hara caraa tokko sii kennanii waa ta'e isin jedhan wanni ati ta'uu hawwitu maayin.
Waan takkaa'u. Laa waan tokko ma hubuu qabda maali wanna ta'uuti. Wayina nawwu. Fakkeenyaaf waggaattu maal fa'a? Maal waggaattu? Jecha waanuma feet. Nugusa taatee. Nugusa ta'uun barbaadu hin fedhu. Itoophiyaa bulchitee yookaan aktara jajjabaa kana fa'aa ta'uu feetee akka arroo fa'aa jechaadha. Waan barbaadu. Nama jaalachuu barbaada. Nama jaalachuu barbaada? Ummata guutuu jecha. Nama takka. Nama takka. Yaan ummata guutuu Oromoo. Ummata guutuu Oromoo. Jechaan bara nama takka ittiin naan haadha fa'aa dargisiin jennee nama hin qabu. Saba takka saba Oromoo saba hunda ni jaalladha gintee saba kiyyaan dursa. Akkasii jecha soo rabbiin jaallachiisa mooru si kennee barbaada jecha. Silaa'ee. Kara gaafii kiyya sadaffaati. Gaafiin kiyya sadaffaan tana. Sharriin dirqoo nati hojjechuu feetu hojjettee si gammachiistu. Nama aasurratti jechaadha sharri akkamiiti? Nama aasurratti moo? Sharri man barbaadde. Wallahi tasharriin an barbaadu sila. Osoodha illee. Osuma taate daqiiqaa kudhanii sila. Biyya bulchitanii sila daqiiqaa kudhaniif biyya bulchitanii daqiiquma kudhanii. Sharri Tuni waan ta'uutu bartu. Tuni waan ta'uutu bartu sharri miti. Tuni hawwitan sharri nati yoo nama aarsu. Nama aarsu faasin akkamitti nama aarsu jaalladha? Nama aarsu naftanya aarsu. Jara deemte wayyaa jechuudha. Waa jechuun hin barbaadu nila waanuma Oromootiin isaanuun barbaadanii kanumaanii isaan aarsuun barbaadu. Waan jara waan uffata Oromoo aadaa Oromoo fa'aa. Oromootiin miti aadaa Oromoon feenu yaakiin biyya teenya dhuunfannee aarsuu barbaadna malee. Tanaan jara aarsuu bareeda. Naftanya tan aarsuu. Silaa'ee. Sharriin yaaduu fanu silaanaa taate akkasi. Ishii lafichooti haadha eenyuun jette sila. Haadha Fahaad. Haadha Fahaad baay'ee galatoomii. Ishii gaafiin kee tokko faana abdii jechaadha. Mee sharriin xixiqqoo natti hojjechuu yookaan hojjettee nama aarsutti jechaadha. Kasi gammachiisu waan xixiqqoo hojjetteetanii maali? Sharriin harka waan balleessuun afaanumaan nama wajjin nama aarsinu bilchigi nama maali makana namaan jenna beeta. Kanu. Jarattiin jetta akka. Uummatuma kennaan jechuun amma sinuu akkasiin jee si aarsa. Waan akkasii ta'iniif. Sharriin kanuma sharrii ati harkaamoo kaafanii waliin jejjeen. Kama barbaadde bakka waan sharrii gootee nama fakkeenyaaf nama aarsutti ijoo hiriyoota waan aarsuun tokko qaba si galee waan barbaadde sharrii moo irra wajjadee chaa sharrii nama aarsutu tadas nama tocha. Bilbilallee wal jalaa fuudhuun hin jirti kun harkillee amala nu qaba kanuma. Halkalee amala nu qaba. Ishii gaafii galamaffaa. Mee soo carraa tokko siif kennaniitti ni jechaadha hara wanna kana ta'uu barbaadu wanni ati ta'uu barbaadu maali carraa takka hara bicha si kennan jedhanii hara keessatti wanni ati ta'uu barbaadu maali? Ani nugusa ta'uu fedha. Ara harka cawa rabbi ragisi takka turat. Ishi abbo rabbi kee nugusa ta'uu barbaada? Torbaffaa. Eenyu irratti? Biyya kam keessatti? Biyya gammaa hin filanne awwaala yoo ta'e eegatee duuba filadha. Achi duuba kaattu nagaa hodhu. Naateera wallaahi wanni ati yaadde naatee jira. Gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaan kiyya. Dhiira moo dubartiitu nyaata seeraan nyaata jechaan jarjaruu osoo hin ta'in jechaadha. Jarjara osoo hin ta'in eela sootuma sootallee nyaataatiin ka seeraan garatti fudhatu. Dhiira moo dubartiidha nyaata? Kun ka beekame dubartii jechaan shunkurtii ciruurraa eegalee akka dhumatti harka keessaa qabu waan nyaata irratti numa hagamu yaadamee kan nu jira nyaanni dandeenya. Dubartiin nyaata jechaadha? Dubartiin nyaata. Allah rabbii wallaahi ani dhiifama naa godha ani gaafii gaafadhe dhiifama naa eegas hoomansi irratti waan akkanaa hojjettee naan jettanii yoo isinitti meera an gaafii gaafadhe kara kiyyaan dubartiin nyaata. Dubartiin nyaata ka beekame. Wanni ati dabarfachuu barbaadu jira asiin achi wanni ati dabarfachuu yookaan waan akkanaa hin dabarfadheetu karaa Facebook waan follow maal bichaa jedha qabdu. Waan an jiru jechuun miidiyaa kee kana hedduu jaaladha. Kanallee isallee akkasii jajjabeessan fedha. Irreecha nagaa isin haa ta'u jaan kan. Amiin irreecha nagaa siif illee haa ta'u. Galatoomi wallaahi galatooma. Muhammad Abbaa Boora. Ishi gaafiin kee awwaalame dhiira moo dubartiitu nyaata seeraan nyaata? Bakka namni hin jirretti dubartiitu caala nyaata. Yookaan ammoo normaalii dhiira caala nyaata. Olii galatoo. Dubartii caala nyaata. Mee akkam nyaata dubartiin? Dubartiin biddeena tokko nyaattee qammasee biddeena tokko jetti malee nyaadde hin jettu. Qammasee? Kana caan immoo shaniin jammartee kudhaniin fixee jecha. Eeshi mee haa ta'u dhiira moo dubartii caala nyaata? Dubartii caala nyaata. Akkamiin nyaata dubartiin? Saadheera nyaatti. Saadheera nyaatti? Suma hin beekin bakka hin fixee jecha. Dhiira yoo? Dhiira yeroo gabaabduu keessatti qofa. Wanni wallaahi rabbuma isin argite dubartoonni. Haa ta'u
Ana kaya da kiyya dhiira irra nyaata. Hin fixa dhiirri dhukkee irraa kaasee. Yaa dhukkee waan isiin guyyaa guutuu dalagaa oolte maxaxxi ka godhu isa. Yaa maalii fi garuu inni dalagaa qaba nyaachuullee qaba. Dalagaa baay'ee halkan dalagaa itti jira. Dalagaa itti jira hargufa jira qaaqaa kanneen tuwanni godhe. Kanaafuu seeraan nyaachuu qabachaa dhiirri. Abboora ishee gaafii lamaffaa osoo ta'e isin jedhanii wanni guyyaa har'aa kana bichaa keessatti osoo ta'e isin jedhanii har'a maal ta'uu feetaati? Guyyaa har'aa kanatti wanti ani fedhuu ta'umoo. Hin taata bakka osoo. Hin taata kanaan jedhamu guyyaa har'aatti gammachuu. Kama gammachuu? Gammaduma gammachuu ta'uu qaba barbaada nama gammadaa. Guyyaa takka keessatti? Guyyaa takka keessatti. Guyyaa maraan cinqamaa ooltaati? Cinqaan baay'ata. Cinqaan ni baay'ata. Yaa. Guyyaa gammachuu barbaadde? Yaa guyyaa guutuu guyyaan gammachuun ani qabu guyyaa guutuu guyyaa har'aa kana. Guyyaan kun waa baay'ee qaba. Atoo? Gaafirraa deeme. Osoo har'a bicha chaansii kennanii maal waa hin taata isin jedhanii maal ta'uu feeta? Akka waan ina godhe ta'a. Hin taata isin jedhanii osoo dhaa bakka waaqaan of fidiin osoo hin taataa bakka waan barbaadu san hin taata isin jedhan rabbii gaditti maal akka ta'u barbaada? Taphachuudha. Taphachuudha. Tapha akkamii? Gammaduudha. Gammaduudha? Guyyaa gammachuu waan ta'eef. Ani jechuun kiyya gaafii kiyya maali beektaa? Guyyaa irrachaa kun osoo hin jiraatin jecha guyyaa makamu normaalaa hin taata yoo isin jedhan guyyaa san akka irrachi jiru har'a hin fudhatin hin taata bakka maal ta'uu feeta? Uswaadha hin taata jedhaniiti ofii du'ee haa caaluu galchuudha. Asbiratti hamilee wallaahi billaahi baay'ee galatoomii kun yaada ajaa'ibaati. Nama akkasiin waa godhu. Haa ta'u. Ani jeneraala waraana biyyaa ta'uu barbaada. Jeneraala waraana biyyaa? Yaa. Achi baay'ee akkama godhu? Achi booda fonqolcha sadarkaa tokkoffaa abiyyi irratti gaggeessuudha. Sadarkaa tokkoffaa. Yaa. Allah rabbii wallaahi gaafii ajaa'ibaati. Ishii gaafii sadaffaan kiyya. Sharrii xixiqqoo sharrii akkamii hojjechuu jaalatta? Sharrii xixiqqoo ta'uu fi si gammachiisti nama aarsitu. Sharrii akkamii ture siyaada ta'uu yoo hojjette? Nama aarsuu. Akkamii waan akkamiiti? Maaliin nama aarsanii isaa? Ani nama arrabsuu hin danda'u garuu. Garuu nama aarsuu hin danda'u. Nama aarsuuf akkamii nama aarsite? Narraa turru gaafii kun. Ayyee ishee sudaatti jirti. Atoomi akkamitti yoo nama aarsite dassi jedha? Sharrii xixiqqoo chaa? Sharrii xixiqqoo. Sharrii xixiqqoo dhugaa soo fakkeessatti. Dhugaa soo fakkeessatti ni nama aarsita? Yaa. Karakteru mara taphatachaa? Kanuma. Waan akkamii irratti? Humta haa ta'e iyyuu waan dhugaa tokko akka sobaatitti. Atoo Maamudoo. Atoo. Gaafii irra deebiime. Sharrii xixiqqoo ta'uu fi das jettee nama aarsitoo ta'a akkamiiti? Sharriin xixiqqoon ana das jetteetiin nama aarsu. Namuma wajjin deemu kana haasaa wahiitiin tuqaanii inni aaraa ani hin gammada. Kafa ajaa'ibaacha. Humna aarsa waan akkana. Yaa isiisan jaaladha kun. Yaa si lama maal taate tuffata akkamii uffatte jedhaan inni aaraa ana sii kolfaa kana jechuudha. Ayyeeshi Maamudoo kiyya baay'ee galatooma isiniin jedha galatoomii. Meeshaa dubbisee akkasii wanni ati dabarfachuu barbaaddu jira karaa yuutuubii karaa instaagiraama karaa waan. Yaa ani yuutuubiin kiyya Saaddoo Art jedhama yookaan instaagiraama illee Racaala Saaddoo Art yuutuubii irratti baay'ee dalagu jira karaa isin akkan hordofan asumaan dhaamsa dabarfadha kanuma. Saaddoo Art subscribe godhaa isin jedha biroo kiyya baay'ee galatoomii shilafi. Sharrii xixiqqoo ati hojjechuun dasi jettu keessaa jechaadha waan akkamiiti? Dagandaa ibidda qabsiisee irra bubuusu. Dagandaa ibidda qabsiisee irra bubuusu. Sharrii itti nama aarsitu itti nama aarsitee dasi jedhu jecha. Ka biraa barbaadda ammallee. Ka biraa yaa takka dara. Itti nama aarsu irra caala nama duubaan deemee surree irraa gabbaasuudha. Aishi lamaffaa gaafiin kee lamaffaan immoo jechaadha. Dhiira moo dubartiitu nyaata baay'isee nyaata jechaan jarjaruu osoo hin ta'in jechaadha. Ka garuu garaan seeraan fudhatu dhiira moo dubartii? Yaa dhiirri waallee nyaatu dubartiin akkuma nyaatetti guyyaa muluu na fakkaata. Xiqqaatullee dubartii majennee haa fudhannu. Kanaafuu dubartiin baay'ee nyaatti. Dubartiin baay'isee nyaatti. Isuma beekamiin bar ima nyaatti bar. Ima nyaatti guyyaa mura akka nama waasti kaalan shuutii miti afaan hin buufattu. Gaafii sadaffaa osoo carraa tokko siif kennanii waa ta'u bakka carraa tokko bichaadha si galee wanta ati hawwitu bakka waan har'a keessatti carraa tokko wanna san hin taata yoo sin jedhan maal ta'uu feeta?
Jawaarin hidhaadhaa baasan jedhee yaada. Carraan qabdu takkitiin har'a wanna tokko ta'e yookaan beekumsa ta'e yookaan akka tara jajjaba jechuudha. Isin bakka nama nyaatu fan warra keessa maali minyooteen kee amma maarifa keessa meeneera minyooteen kee maali? Kariidhaan osoo ijoolleen irratti deebitee na wajjin jiraatte amma gammachuu qabatti. Kariidhaan ijoollee deebitee osoo na wajjin jiraatte san barbaada. San barbaada? Carraan ati takkitiin tana jechaadha. Eshi wanna ati himachuu barbaadu jira kaasee kana booda wanna ati yaada dabarfachuu qabdu yoo barbaadu Instagram follow yoo ta'e Facebook waan barbaadden jecha waan himachuu barbaadu carraa taksii kan. Saabii kiyya kalamuun narraan gaafii gaafatamu kan akka gaafii ittiin jabeessine. Laa ka barbaade gaafii gaafadhu waan barbaade himachuu dandeettam. Waan barbaade yaada qabdee ibsachuu barbaadda. Amatti gaa wanne qabu hin qabne amma na yan galle. Hayyee shira fichoo kiyya baay'ee naa galatoomii. Ciao. So kopi ke kharas marat sini tu mara cara bae galatomo wan hordoftani be cara waronna ak family na to barbadan subscribe to like to nabara dabada comment wan isini hingalin barrefachu hinden detani cara sanifu gafi debi akasoma sinifu fa cara ak isin tolemo mor wan kunje cara bae abdi sirra qaba kana bodas wanto ta gara-gara qaba desini ya da sini jara galatoma ulfa da torbe gari guya gari halkan gari iskiski all set. Pull up, I pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around.